dhiisuu jechuudha, dhorkamuu jechuudha, gochuu waan tokko raawwachuu irraa dhiisuu of qabu dhorkamuu jechuudha. Seera jaalatee hojjetudha jedha tsoomii kiristaana tokko. Inni tokko tsoomiidha, kadhannaadha, arjoomudha. Nyaatni ilma namaa ijoollee addaam cubbuu kan raawwate isa jalqabaa nyaata nyaachuu hin qabne nyaate tooni. Beela miti tsoomiidha. Beelli tsoomiin tokko miti. Sirriidha, uumamni nuuf uumameera. Hin nyaatinaa jechuun keenyas immoo miti. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo, Kiristoos kan jaallattan, Kiristoos kan isin jaallatu, ijoollee haadha keenya Giftii Qulqulleettii Dubree Maariyaam kan taatan, maqaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadha. Akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam jirtan. Ameen. Waaqayyo Abbaa keenya jaalala isaatiin, arjummaa isaatiin, kennaa isaatiin osoo nurraa hin fagaatiin nu tiskee, nu eegee guyyaa irraa kanaan kan nu ga'e. Innumaayyuu immoo sagalee isaa, barumsa isaa akka waliin barannu kan nuuf ayyame. Maqaan Waaqayyo abbootii keenyaa, maqaan Gooftaa Yesuus Kiristoos hanga bara bara kan galatuume nuuf haa ta'u. Egaa irraa ayyama Waaqayyoo yoo ta'e mata duree tsooma jedhuun waa'ee tsoomii barumsaa waliin baranna jechuudha. Tsoomiin hiikkaan isaa, tsoomii jechuun maalidha? Maalidhaaf tsoomna? Tsoomiin Macaafa Qulqulluu keessatti akkamiin dubbatame? Ittaan sineetis immoo akka mana amantaa, mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti akaakuun tsoomii, seerri tsoomii, qannoolaan tsoomii maal fakkaata kan jedhu kana walumaa gala waa'ee tsoomii ayyama Waaqayyoo amma nuuf ta'e waliin baranna jechuudha. Egaa Waaqayyo Abbaan keenya nu kaasee kan nu jalqabsiise isadha, nu jalqabsiisus isadha. Akka waliin barannus kennaa isaa, dandeettii isaa nuuf laatee nu duuka ta'ee akka waliin barannu ayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa akkuma isiniif kaasuu yaale tsoomiin manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo barumsa ijoollee ishii barsiiftuu, barumsa doogmaa ta'an keessaa Kiristaanni tokko kan ittiin baay'ee fayyadamu meeshaa qabsuuraa jireenya hafuurummaa isaa kan ta'e, kennaa Waaqayyoo irraa baay'ee kan itti argatu inni tokko tsoomidha jechuudha. Inni tokko qofa osoo hin taane inni guddaan tsoomidha. Tsoomiin foon keenya cubbuutti fiigu luugama ta'eetoon kan qabu, luugama ta'eetoon kan cubbuurraa hambisu, lubbuu keenya immoo yeroo hunda kan haaromsu, gara Waaqayyootti kan dhiyeessu kennaa guddaadha, tajaajila guddaadha. Kiristaana tokkoof foon fi lubbuun isaa akka lalistu, foon isaatis lubbuun isaatis akka lalistu kan gargaaru tsoomidha.
akka lalistu jechuun waaqayyoo ishee duukaa akka jiraattu jechuudha. Jireenya ishee hunda keessatti waan gaarii hojjechaa akka jiraatu foon isaatiinis lubbuu isaatiinis kiristaanni tokko foonis lubbuun isaatis namni tokko kan waaqayyooti kiristaanni tokko kan waaqayyooti. Nuti meeshaa waaqayyoodha. Waaqayyoon nama kan uumeef sababa nama uumeef is keessaa inni tokko gaarii hojjennee waaqayyoon galateeffannee gaarii hojjennee kabaja waaqayyoo akka dhaalluudha. Akka kanaan lalistu lubbuun keenyas foon keenyas kan taasisu tsoomidha jechuudha. Kanaafuu manni kiristaanaa ijoollee ishii xiyyeeffannaa guddaa itti laattee barumsi barsiistu keessaa inni barumsi guddaan tsoomidha jechuu barbaaditanii. Tsoomiin kaa'e hiikkaan isaa maalidha? Tsooma jechuun maalidha jennee toon yeroo kaasnu tsoomii jechuun dhiisuu jechuudha, dhorkamuu jechuudha, gochuu waan tokko raawwachuu irraa dhiisuu of qabu dhorkamuu jechuudha. Hiikkaan isaa kallattiidhaan kana yeroo ta'u tsoomiin akka kitaaba haqa moototaa yookiin Fitaa Negast isa jedhamu irratti keeyyata 15 gubbaa irratti lakka 564 irratti tsoomii jechuun jedha. Yeroo murtaa'aa ta'e beekamaa ta'e keessatti nyaatarraa dhorkamuudha jedha. Yeroo murtaa'aa yeroo beekamaa ta'e keessatti nyaatarraa dhorkamuu nyaata dhiisuu jechuudha jedha. Kanammoo cubbuun isaa akka irraa haqamu cubbuun isaa akka irraa deemu kennaan waaqayyoo akka isaaf baay'atu seera jaalatee hojjetudha jedha tsoomiin kiristaana tokkoof. Namni jedha isuma haqa moototaa isa Fitaa Negast jennu kanarratti achumarratti maal jedha? Namni tsoomiin na fayyada jedheetoon tsoomu namni tsoomii anaaf gaariidha jedheetoon tsoomu namni jireenya kanaan jiraatu jedha jireenya afurummaa nama filatedha. Jireenya afurummaa immoo jireenya waaqayyoo waliin jiraannudha. Jireenya afurummaa nama filatedha, nama barbaadedha jedha. Kunis kaa tsoomiin cubbuu ofirraa balleessuudhaaf kennaa waaqayyoo ajaa'ibsiisaa ta'e hunda argachuudhaaf dinqii ta'e hunda argachuudhaaf raajii ta'e hunda argachuudhaaf kennaa waaqayyoo baay'ee foon keenya lubbuudhaaf bitamuu qabdi, fedhiin foonii keenya mo'atamuu qaba. Kanammoo kan taasistu jireenya kiristaanummaa keessatti yookiin jireenya afurummaa keessatti tsoomidha jechuudha ijoollee waaqayyoo. Kanaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos gaafa biyya lafaa dhufee barumsa eegalu jalqaba tsoomii gadaama Qorontos gammoojjii Qorontos seenetoon tsoomee jedha guyyaa 40. Tsoomiin kiristaanummaa keessatti baay'ee murteessaa ta'uu kan nu barsiise gooftaa Iyyasuus Kiristoosidha. Kanaaf tsoomiin kabaja guddaa kan qabu tajaajila baay'ee barbaadamaa fi tajaajila baay'ee kiristaanni tokko of harkaa dhabuu hin qabne keessaa isa baay'ee murteessaa kan ta'e isa tokkodha jechuudha. Kiristaana tokkoof jireenya afurummaa keessatti yookiin jireenya kiristaanummaa keessatti wanti barbaachisu inni tokko tsoomidha, kadhannaadha, arjoomudha, mitswaat isa jennu jechuudha. Isaan kun sadan addan ba'an gargar hin ba'ani. Bakka kadhannaan bakka tsoomiin jiru kadhannaan hin jira, bakka kadhannaan jiru tsoomiin hin jira. Bakka tsoomiin jiru immoo arjoomuun hin jira, mitswaatiin hin jira, namaaf laachuun, namaaf gadduun, namaaf yaaduun hin jira jechuudha. Kiristaanummaa keessatti jireenya kiristaanummaa bu'uura kan ta'anidha, murteessaa kan ta'anidha.
waan waaqayyoon tokko nama taasisanidha waan amma isiniif kaase kun jechuudha. Isaan keessaa kan inni tokko tsoomidha. Duuka bu'oonni Kiristoosis waan kana ta'eef Kiristoos akkamiin akka tsoomamuu qabu? Yoom akka tsoomamuu qabu? Akkuma kaan nu barsiise tsoomis nu barsiisee ture. Nu barsiiseera jechuudha. Duuka bu'oonni Gooftaa Yesuus Kiristoosis tsoomatii turan. Akka isarraa baraniitti, akka isarraa arganitti tsoomatii turanii jechuudha. Egaa Kiristaanummaa keessatti akka nama isiniif kaase maaliidhaaf tsoomnaa jenneetoo immoo yeroo laallu waa baay'ee kaasuu hin dandeenya. Isa dura garuu kiristaanni tokko waa'uma tsoomituu yeroo kaasnu cinqamuu, hiphachuu yookiin immoo rakkachuu hin qabu. Tsoomiin kiristaana tokkoof waan dhimma akkas isa rakkisu, isa yaaddessu ta'uu hin qabu jechuudha. Maaliif kiristaanni tokko maaliidhaaf akka uumame hin beeka. Namni gara Waaqayyoo jiru, namni gara Waaqayyoo yaadu maaliidhaaf akka uumame hin beeka. Nyaataaf hin uumamne. Garuu Waaqayyo uumama hunda namaaf uumeera. Uumama hunda akka itti fayyadamnus nuuf kennameeras, nuuf uumameera. Namaaf uumame uumamni. Yeroo akkas jennu kiristaanni tokko nyaatni maal akka ta'e beekuus qaba jechuu waan hin barbaadeef as keessatti kan hin kaase. Namni jiraachuudhaaf jedheetoo ni nyaata. Nyaachuudhaaf jedheetoo immoo hin jiraatu. Keessattuu nuti kiristaanonni nyaataaf miti. Nyaata soo ta'e maal nyaachuu akka qabnu, yoom nyaachuu akka qabnu hin beekna. Wanti karaarra gorre yoo jiraate, wanti daganne yoo jiraate, barumsa kanaan yaadannee akka of jajjabeessinu, akka jajjabaannu jechaaf malee kiristaanni kana hundumaa hin beeka. Tsoomii eenyu akka nu barsiise, maal jedhee akka nu barsiise argineerra waan ta'eef kana kan godhe Gooftaa Yesuus Kiristoos. Kiristoos gaafa gammoojjii Qorontos deemee toon tsoomu nyaanni maal akka ta'e tsoomiin booda qormaataaf dhiyaatee jedha diinni seexanni. Qormaatichi fedhii isaa ta'ee toon qormaataaf Gooftanis dhiyaate. Atoo mucaa Waaqayyooti beeloftee jirtaa. Maal dhagaa daabboo taasisitoo nyaadhu jedheen inni qoru jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos namni sagalee Waaqayyoo, sagalee afaan Waaqayyootiin ba'uun jiraata malee biddeeniin qofa hin jiraatu jedheen. Kanaaf kiristaanummaa keessatti kun barumsa olaanaadha. Namni biddeenaan qofa hin jiraatu. Namni nyaataan qofa hin jiraatu. Waa'ee nyaataa yoo kaasne jalqaba dhalli namaa, ilmi namaa Addaam Waaqayyoon kan gargar bahe sababa nyaataatiin. Nyaata sirriitti ilaaluu qabna kiristaanummaa keessatti saboota Waaqayyoo. Nyaatni maalidha? Tsoomiin maalidha? Tsoomiin maaliif barbaachise? Akkamiin tsoomiidhaan jiraanna? Yaadni jedhu kun nyaatamoo sirriitti beekuu qabna. Nyaatni ilma namaa ijoollee Addaam cubbuu kan raawwate isa jalqabaa nyaata nyaachuu hin qabne nyaate tooni. Nyaatadha. Cubbuun karaa nyaataa dhufe biyya lafaa kan. Fayyinnis karaa nyaataa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa ta'u malee duuti, dukkanni, gabrummaan, cubbuun gara ijoollee Addaam kan dhufe nyaata nyaachuu hin qabne Addaam nyaate tooni. Heewaan ol jettee ilaalteedha jannata keessatti jechuudha. Waan dur ilaaltee hin beekne gaafa gorsa seexanaa dhageessu dhugumaa laata jettee gaafa ilaaltu biqiltuun isheen balasii jedhamtu firiin ishee baay'ee kan nama hawwisiisu, nyaadhu kan nama jechisiisu
kan nama hawwatu ta'u hewaan laaltee hawwitee barbaadde itti dhiyaatte kuttee nyaattee nyaachiste jedha. Gaafsan kabaja isaanii hunda dhaban. Gaafsan ijoolleen addaam waaqayyoon gargar ba'e. Gaafsan addaam uffata isaa dhabe. Gaafsan addaam kabaja hunda dhabe. Nyaatni jalqaba ijoollee addaam yookiin addaamin gara waaqayyoon gargar kan baase cubbuu isa guddaa kan itti fide nyaatadha. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaa kana dhufu isa jalqaba wanti inni raawwate ni tsoome jechuudha. Ni tsoome. Guyyaa 40 gammoojjii Qorontos deemee toon tsoome. Tsoomiidhaanis waan baay'ee nu barsiiseera. Fuulduratti ilaalla. Garuu ilmi namaa nyaataaf qofa biddeeniin qofa akka hin jiraanne dursee toon nutti agarsiise jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana kan dhufe waan namaaf gurguddaatti yeroo qabnee toon laallu. Inni tokko nama ta'ee toon seera raawwachuudhaaf seera ilmi namaa ittiin fayyu ilma namaa fayyisuudhaaf kan dhufe waan barbaachisu hunda raawwatee seera raawwatee addaamiif ijoollee addaam isa nyaatan du'an tsoomii tsoomuu dadhabanii waan waaqayyoon isaan dhorke tsoomiin dhorkuudha inni miti dhorkamuudha inni waan waaqayyoon isaan dhorkisan dhiisanii nyaata filatanii sababa nyaatatiin du'an dhaban san isaaniif deebisuudhaaf seera kana raawwachuudhaaf gara biyya lafaatti dhufe nama ta'uun isa barbaachise. Karaa birootiin gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kan dhufe fakkii ta'uudhaaf nu barsiisuudhaaf karaa dhugaa nutti agarsiisuudhaaf dhugaan Kiristoos dhugaan waaqayyoodha. Dhugaa nutti agarsiisuudhaaf dhugaarra maqnee waan tureef dhugaa dagannee waan tureef dhugaas dhabnee waan tureef ijoolleen addaam dhugaan dhufe dhugaa nutti agarsiise waan hunda tokko lama jedhee nutti agarsiise. Waan gooftaa Yesuus Kiristoos raawwatee barsiisee miti raawwatee godhee hojjetee nutti agarsiise keessa inni guddaan tsoomiidha ijoollee waaqayyo tsoomiidha. Kanaaf kun daandii kiristaanotaati. Kun jireenya kiristaanotaati. Tsoomiidhaan ala kiristaanummaan jireenya afurummaa gonkumaayyuu yaadatamu. Soba. Jireenya tsoomii namni hin qabne gara waaqayyoo yaadaa yookiin waaqayyoo duukaan jiraadhas jedheetoon yaaduun dogongoradha jechuudha. Karaan dhugaan, karaan sirriin namni gara waaqayyootti itti dhiyaatu foon isaa dadhabsiisee foon isaa abboomee lubbuu isaa immoo akka lalistu taasisee gara waaqayyootti kan dhiyaatu foonii fi lubbuu isaatiin laphee isaatiin gara waaqayyootti ol kan deemu kan dhiyaatu jireenya isaa keessatti jireenyi tsoomii yoo jiraatedha. Tsoomiin baay'ee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos ani akkan Kiristoos fakkaadhe isin immoo ana fakkaadha jedhe. Ana Qorontos tokkoffaa irratti boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti akkan ani Kiristoosin fakkaadhe maaliidhaan Kiristoosin fakkaate Phaawulos maaliidhaan inni tokko jireenya tsoomitii jechuudha. Yeroo baay'ee barreeffama isaa keessatti saba Qorontositti bakkee barreessetti qulqulluu Phaawulos yeroo baay'ee dadhabbii gurguddaa keessa akka darbe hanqina rakkina baay'ee keessa akka darbe gidiraa baay'ee keessa akka darbe bakkee dubbatetti tsoomis akka tsooma ture tsoomiidhaan akka gara waaqayyoo ture tsoomiidhaan akka dadhabaas ture dubbate tsoomiidhaan akka jiraachaa ture jechuu barbaadeen tsoomiin humnadha Phaawulosiif tsoomiin humnadha kiristaanaaf tsoomiin qabeenya guddaa humna ittiin arga humnadha
kiristaanotaaf jechuudha. Tsoomiin hiikaa baay'ee kennaa baay'ee kan ittiin argannudha ijoolleen Waaqayyoo jechuudha. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 6:5 irratti yeroo baay'ee dadhabbii adda addaatiin irriba dhabuudhaan beelaan dadhabaan ture jedheetoon qulqulluu Phaawulos yaada kaase keessatti tsoomiidhaanis jedha. Tsoomiidhaanis jedha dubbisa. Tsoomiidhaanis. Beela miti tsoomiidhaan. Beelli fi tsoomiin tokko miti. Namoonni baay'een baacu. Kiristaanummaa keessatti garuu daandii Waaqayyoo keessatti garuu jireenya Waaqayyoo duukaa jiraannu keessatti waan hunda salphisuudhaan laaluunis gaariin ta'u. Maali nutoo maal nyaanni tun tsoomna? Nutoo jireenyi keenya tsoomiidha kan jedhamu yaada baay'eetu jira. Tsoomiin garuu beela'uu miti. Tsoomii jechuun Waaqayyoof jennee lubbuu keenya foon keenya qulqulleessu jechuudha. Waaqayyoof abboomamu barbaadu jechuudha tsoomii jechuun. Tsoomii jechuun otoo qabnu otoo nyaachuu dandeenyu dhiisu jechuudha. Tsoomii jechuun waan nutti bareedu otoo jiru otoo ijaan laallu Waaqayyoof jennee irraa of qabu jechuudha. Kanaaf qulqulluu Phaawulos garuu yeroo baay'ee akkas jedheetoon kaasaa waan dubbate keessatti bakkee dadhabbina, bakkee gidiraa arge, bakkee jireenya Kiristoos jajjabina, cimina isaa yookiin immoo bakkee dadhabbina Waaqayyo duukaa qabsoo Waaqayyoon argachuuf raawwate dubbate hunda keessatti qulqulluu Phaawulos tsoomii kaasee dubbateera jechuudha. Kanaafani namni kiristaanni tokko tsoomii gaafa jedhamu siluma isa cinqisiisuu hin qabu. Maal akka ta'e hin beekaa. Nyaataaf hin uumamne. Sirriidha uumamni nuuf uumameera. Hin nyaatinaa jechuu keenyas immoo miti. Barumsichis akkasii miti kan hin jechaa jiru. Waan hunda akkamiin akka ittiin jiraannu beeknee ittiin fayyadamu gamnummaadha inni. Waan Waaqayyo nuuf kenne hunda seeraan itti fayyadamuun karaa Waaqayyoon gammachiisu itti fayyadamuun gamnummaadha kun ijoollee Waaqayyo. Kanaaf namni maaliifan tsooman jedhu inumaayyoo ani kan hin uumame jedhee uumamummaa isaa gaafa laalu namni foonii fi lubbuurra kan uumame waan ta'eef sirriidha foon isaa wanti barbaaddu hin jira. Lubbuun isaatis waan barbaaddu hin jira. Foonis waan barbaadu qaba, lubbuunis waan barbaadu qaba. Garuu fooniif ani foon bichaadha jedheetoon qofa jedheetoon jireenya foonii qofa namni hin jiraatu jechuudha kiristaanummaa keessatti. Ani nama gaafa jedhu, ani kiristaana gaafa jedhu, ani foon lubbuun qabas jedhee yaada jechuudha. Gaafa kana jireenya foonii qofa kan jiraatu. Jireenyi foonii jireenya nama guyyomsu, jireenya har'a laalletoon boru badu, waan qabamu fakkaatee kan hin qabamne, hin quuffama fakkaatee kan hin quuffamne. Bu'aan isaa of tuulummaa fi Waaqayyo irraa fagaachuu kan ta'e, sagaagalummaa fi cubbuu kan ta'e, nuyi kan uumamne fooniif jiraachuuf qofaa miti ijoollee Waaqayyo. Lubbuudhaan namni gaafa nama ofiin jedhu kiristaana immoo gaafa taanee toon laalu sirriitti qalbeeffannee toon kana laaluu qabna jechuudha. Nu foon qofaa miti. Lubbuus hin qabna. Ishii Waaqayyo barbaadu. Ishii Waaqayyo isa barbaadu. Ishii barbaadu. Foon hin barbaadu jechuu kiyyaa miti. Waaqayyoon fooniif lubbuu keenya irratti aangoo kan qabu. Foonis lubbuun keessanis kan keessanii miti. Gatiidhaan bitamtaniittu
isin teessoo bultoo waaqayyooti mana waaqayyooti jedheeton qulqulluu Phaawulos akka dubbate nuti ijoollee waaqayyoo waa'ee jireenya kiristaanummaa keessatti lubbuu jireenya bara baraa qabdu lubbuu waaqayyoo fuuldura dhaabbattu lubbuu waaqayyoon beekumsa ishiidhaaf kenne jireenya bara baraa ishiidhaaf kenne ishii hordofuu qabna ishii ilaaluu qabna ishiin hin duutu ishiin jireenya bara baraa qabdi ishiin waaqayyoo fuuldura dhaabbatti waaqayyoo waliin jiraachuu barbaadde waan ta'eef foon immoo haatamuu hin barbaaddu waan ta'eef tsoomuu barbaaddi kanaaf yeroo baay'ee nyaataaf dhugaatiidhaan nyaataaf dhugaatii filattee jiraachuu hin barbaaddu waaqayyo ishee akka hin dhabne jechuudha. Gaaf kana immoo foon fayyaddi foon gowwaadha dhugumatti yoo ilaalle yeroodhaaf nyaachuu yeroodhaaf dhuguu yeroodhaaf gammaduu barbaada. Lubbuun immoo akkasii miti fooniifis yaaddi innis maarree booda hin gaafatamaa miti maarree innis du'aa ka'umsa isa dhumaati irratti innis hin ka'a miti du'aaf waaqayyo fuuldura hin dhaabbata miti isaafis hin yaaddi. Foon garuu wal fudhantee bannaa'edha malee jireenya bara baraa hin yaadu. Kanaaf nyaata akkasii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Hin nyaannu jechuu miti. Waaqayyo saba Israa'el gaafa gammoojjii Israa'el Gibxii Misriidha baasu karaa irratti nyaatni isaan barbaachisa ture. Nyaata isaanii dhorkanne waaqayyoon. Mannaa samiirra buusetoon isaan nyaachisaa ture. Waaqayyoon hin nyaatinaan jedhu. Hamma nyaachuu qabnuun nyaachuu qabna kun immoo tsoomidha. Abbaan keenya tokko durmaan jedhu Maggaabee Mistiraa Abbaa Warqinaa kan jedhaman hammaan nyaachuun tsoomidha jedhu hammaan dhuguun tsoomidha jedhu hamma nu barbaachisu hanga seerri nuuf ayyamu. Humnaa ol nyaachuun immoo humnaa ol dhuguun immoo machiin quufni immoo tsoomii diiguu yookiin immoo cubbuudha jedhu ture. Filiphisiyoos 3:3 lakkoofsa 19 hanga 20 qulqulluu Phaawulos namoonni baay'een fannoo Kiristoosiif diina ta'an garaan isaanii jireenyi isaanii garaa isaaniitiif nyaata fi jedha. Namoota jireenyi isaanii nyaata ta'e waaqayyo isaanii nyaata kan ta'e hodaacha'u isa jedhu jechuudha. Qorontoos 1 irrattis boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irratti kana kaasa. Sirriitti ilaaluu qabna nyaatni maal akka ta'e tsoominis maal akka ta'e. Kanaaf jireenya keenya hunda keessatti tsoomii filannee daandii tsoomitiin deemuuf jiraachuuf murteessuun keenya sirriidha. Daandii waaqayyooti jireenya afurummaati. Waaqayyos akka tsoomnu akka kanaan jiraannu immoo jireenya keenya hunda keessatti humna nuuf yaalaatu. Beekumsa isaa dandeettii isaa nuuf yaalaatu. Kennaan haadha keenya giftii qulqulleetti Dubree Maariyaam eebbi qulqulloota gargaarsi ergamtoota nu duukaa yaa jiraatu.